من امريكا ترك جايه من اثيوبيا. اطلعي برا. طيب لا تضربيني. هاتيني شنطة. هاتيني شنطة. هاتيني شنطة. طيب هاتيني شنطة. تورا ورنيالك انده. Wayyaa ijoollee teennaa dhageettanii waan isin jettuun dhugaa hadha natti dhagahame dhugaa rabbi natti dhagameen isiniin jedha. Maaliif jennaan wallaahi jechuudha argitanii jirtan haga isaan itti lammii keenya ittiin nu madaalan jechuudha. Kabaja isaan nuuf qaban kabaja isaan biyya keenyaaf qaban argitanii jirtanii jechuudha. Maaliif jennaan maal jettiin amma ka'ii ala kana xaragii jettiin jennaan hin ho'a allii jetteen gaafa isin jettuun maal akkana akka abbaddaati yookaan maal akkana of tuultaa Ameerikaa irraa dhufte of seetaa ati beeka dhufte Itoophiyaa irraayi jettiin. Laala lammiin Itoophiyaa yoo du'es yoo aga barbaade miidhames yoo haga barbaade dararames mirgi namummaa isaaniif hin eeggamuu jechuu ibsa. Asuma gabaabaatti jechuudha. Jechi namtittiin kun micattii kanaan jettee bayinarraa gara alaa jettee gad darbite jechuudha. Aduu keessatti argitanii jirtanii. Kana ka godhe eenyu jettanii yaaddan? Kana kan godhe eenyu jettanii yaaddan? Haga biyyaan arrabsamnu haga keenya. Amma micattiin kun lammii Ameerikaa odoo taatee Ameerikaa irraa odoo dhuftee aduu kana keessatti gadiin ergamtu jechuudha. Garuu lammii Itoophiyaa waan taateef Itoophiyaan homattuu hin akeekamtu itti ho'es ho'uu baates akka harreetitti ajajamtii jechuu isii asuma gabaabatti jechuudha. Kanaaf jechuudha ijoollee keenya mee kanarraa maal hubattan? Mee kanarraa hagam akka isaan kabaja nuuf qaban argitanii jirtanii. Kan ammoo kan godhe jechuudha. Kana kan godhe nu osoo hin taane warroota imbaasii jedhamanii biyya isaanii biyya namaa kana keessa taa'anii lammii keenya tajaajiluuf lammii keenya mirga isaanii eegsisuuf lammii keenya mirga isaanii kabachisiisuuf teenni jedhanii warra wambarirra ol bayanii taa'an warra biiroo jechuudha. Madaamitti kenninee akkasii hojii hojjettu akkasiin ofis fayyaddee isaanis fayyaddu goona jedhanii warra biiroo kireessanii biiroo keessa taa'an jechuudha. Kana jechuudha ka kabaja keenya akka nu hin kabajamne akka mirgi namummaa nuun eeggamne ka godhe jara kanneen jechuudha. Almuhum maaliif yoo jenne amma ijoolleen keenya biyyarraa dhufanii warraa waliigaluu yoo dadhaban warra bira jiransanii waliigaluu gaafa dadhaban gaafa qaallittiin sun itti hammaatte gaafa haalli mana san keessa jiru itti ulfaatee jedhan biiroo nageessii jedhaniin. Ishii jettee gaafa isiin kabajaan biiroo geessitu warrattiin biiroo sun maal gooti dallaalonni jarri birrii fayyadamtee achi keessa teessi waan ta'eef gaafa isiin micattii kana rakkoo isii gaafadhu kunoo nageessinaan jennaan fidee dalagaan barbaaddumoo jettee gaafa isiin jaratti dhiyeessitu jarri maal godha? Maal taate rakkoon kee maali jedhanii gaafachuu dhiisanii ati ka dhufteef biyyarraa hojiif bashannanaafi miti akkam ta'uu eddare maal hojjechuu eddare jedhanii kabalaasan jechuudha. Isii afotti kabalaasan sanuu dhoysaniitti illee miti osoo dhoysaniiyyuu kabalaasanii haa ta'u. Isii afotti jechuudha alagaa afotti isii kabalaasanii isima wajjiin mana isiititti deebisan jechuudha. Isiin gaafa san maal gootiree ilaalchi isiin intala saniif qabdu adaa isaan akkanaa seerri isaanii adaa akkanaa
tumamaatii adaa isaan kan hojjetan, tumamaatii adaa isaan kan jiraatan kan jettu jechuudha. Seerri biyya keenyaa waltumuu warreebuudha. Argii yoo isiin hojjechuu didde waan ati jajja reebi jechuu isiiti. Isinii galee tagarsiisaa jirti jechuudha. Kanaaf jechuudha jarri kana argaa lammiin Itoophiyaa lubbuun lammii Itoophiyaa lubbuu lukkuu hanqatte jechuudha biyya namaa kana keessatti sababa kana ta'eef. Intalli takka fooq irraa of darbite gaafa jedhamu of darbite jedhan ofii isiitii of darbite jedhan warreen imbaasii bira ga'a. Warri imbaasii yoo maal gooti? Reefuma san biyya galchuuf haala mijeessiti malee micattiin tun maaliif darbamti? Micattii tana wanni lubbuu isii baasuu ga'e maalin? Maatiin kun micattii kana rakkoo maalii irraan gayaa ture? Jedhanii warra san qorachuuf tattaaffiin godhamu hin jiru jechuudha. Garuu zeegaa biraa yookaan saba biraa odoo taate tumamuu miti reebamuu miti jechumaanuu waagaa isaan kafalchiisa jechuudha imbaasiin jira. Isiin waa balleessuu baatte taanaan gama isiitiin gama hojjettuu saniitiin wanni badeen jiru taanaan warri bira jirtu sun damooza dhoorgate taanaan reeban taanaan nyaata dhoorgatan taanaan waagaa isaan kafalchiisan jechuudha. Akkasittummoo waagaa isaan kafalchiisanii intala san mana sanitti dhiisan jechuudha. Takkaa biyya galfatan takkaa bakka biraa jijjiiraniif jechuudha. Kenninoo maal gooti? Intala reebamtu odoo argitu, intala nyaanni dhoorgatame odoo argitu, intala hirriba dhabde odoo argitu, intala damoozni isii dhoorgatame odoo argitu dantaa keeti dhimma keeti jettiin. Dhimma keeti jettiin jechuudha. Micattiin kun eenyu qabdi? Rabbii ofii malee akkasumatti damoozni isiis dhoorgatame miidhamaa mana san keessa kan jiraatan meeqa kan bilbila dhabanii gadi bayanii himachuufis rakkatanii ukkaanfamanii taa'aa jiran meeqa kam? Kanatu lammii keenya rakkasiise jechuudha. Lammii keenya namni quba isaan qabu hin jiru jechuudha biyya namaa kana keessatti. Kanaaf asuma gabaabatti viidiyoon namitti kanaa wanni inni agarsiisu bayinarraa ati bar kan dhufte Itoophiyaa irraa malee Ameerikaa irraa miti jetteen. Kanaaf sabni Itoophiyaa akka namaatitti hin lakkaa'amu jechuu isiiti jechuudha. Micattiin tun amma yeroo kun beekamaadha. Guyyaa kanaan gizee bineensi alaatu manatti ol galuuf yaalu jechuudha. Aduu isaanii biyya namaa kana keessa hin argitanii ka sammuu namaa baqassu kan sa'aatii kanaan ala xaraguu jechuu yookaan ganama yookaan galgala yoo ta'e malee guyyaa kanaan ala xaraguu jechuun baquu jechuudha. Sammuu namaatiif hin ta'u jechuudha. Isiin kun garuu maal jettee sa'aatii kanaan bayinarraa gadi xaragi jettee gad darbiti jechuudha micattiin. Micattiin kun garuu sirraa hin bayaa shaanxaa kiyya naa kenni garuu aduu kana keessa gadi bayin xaragu jetteen. Kanaaf jechuudha lammii keenya seerummaan isaanii ijoolleen keenya yoo danda'anii haalli isaanii mijatee yoo miidhamanuu yoo reebamanuu gama poolisii biyya san keessaatii yoo dawwalatanii furmaan isaanii laatame malee gama biiroo warra dallaalaa warra akkasii kanaan uummata akka furmaan isaaniif hin laatamu jechuudha. Gaafa ati namtitti san bira galteerraa bilbilli sirraan kaafamu warri biiroo bilbila sirraan kaaftu quba keessi hin qabdu jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya argitanii jirtanii kabaja isaan lammii keenyaaf qaban lammiin keenya hagam akka rakkaseetiin hin jedhe garuu jechuudha biyya namaa kana keessatti waa hundaa ka hojjechuun beekame qulqullinaan ta'ee nyaataan ta'ee daa'ima guddisuun ta'ee nama guddaa nama dadhabaa isaanii mana keessa jiru gargaaruun ta'ee sabni keenya jechuudha Itoophiyaan jechuudha tokkoffaadha. Waanuma hojjedhaa jedhanii hojjetan ijoolleen keenya. Waa barachuu irratti illee baay'ee dandeettii qaban ijoolleen keenya jechuudha.